Jawar dura gaafa turte ani kanan hidhamnee fi kan rakkina arginee fi wanta nageenya barbaannee fi nagaadhaan aasaadhaan walitti dhumneef jennee dura dhaabbanneef mana hidhaagallee jette har'a ishi erga akkas ta'e ati har'a rakkina kana hundumaa argitee waggaa lama guutuu hidhamtee erga baatee har'a maaltu dhumnaan mootummaan kun wajjimmaa laasoftee argitee waan maal irratti olii galteetu har'a nageenyaan duratti itti adeemna jettee yaada kana fiduu dandeessa. Eessaa fidde yaadi kun eessaa dhufe? Lammaffaa immoo waaboon har'a maqaa balleessiidhaan maqaan isaan balleessanii ajjeesaa jiru jedhamanii maqaan isaanii badaa jiran isaan yerooti mana hidhaa keessa turte wabii uummata Oromoo ta'anii dhaabbataniiru. Ituu isaan jiran ta'etti ijoolleen Oromoo kanaan duras baay'een du'aniiru amma irrattis du'aa jiru. Ituu isaan jiran ta'etti wabiin uummata Oromoo amma kanatti iyyuu eegameen jiru ture. Nuuf amma gaafa yaadu'an poolitikaa Itoophiyaa keessatti akka Oromoo kan ka'ee jiruuf kan naqee jiru hin jiru jedhee yaada. Kana kan godhe immoo waaboodha. Oromoo kan billiseensu afaan qawwee fi qawwee bichaadha jedhee yaada. Akki eessaa akka fidde akkanaaf ibsituun barbaada. Sí, la dura. Marcel no fue.